Nutiin mantoine tokada sempeno irrechi irreda jenne achendeino irrechi amanti ta'u hawbanno rabbi keenya guddaa irreen nuti qabnu aadaa oromooti jenneenu irreecha yoomiyyuun kabajnu aadaa oromooti jenneenu irreecha yoomuu hin kabajnu irreechi amanti ta'uu duruu barre namni achi dhaaqee rabbitti kafare jiru duniyaa fi akhira khasaare jiru duniyaa fi akhira khasaare warri ustaazota maqaa ture isaanii inni oromoomi jechuun yitaani oromummaan dhiigaa nurraa hin fuutani waa'ee oromoodha sinuu malbeeytani oromummaa taana kan fiide sheekaani akkas tahuu keenya akka hubattaani oromummaa taana kan fiide sheekaani akkas tahuu keenya akka hubattaani akkas tahuu keenya akka hubattaani. Yoo muslima taate irreechis ilaallatu wanti tokko nu godhu guutee jira namana sababa maaliif jedheen malkaaf tulluutti amana irreechi shirkiidha jaallattus jibbitu maqaa oromummaa warrachi sirbitu oromummaadha jettee hin laaqamin shirkiini daangaa rabbii cabsitee yoomuun jiru milkiini waan baay'ee waliin qabna gaafa jireenyaaf du'aa muslimni irreeffachuuf akkamiin laga bu'a amantiin huccuu miti yoo feete lafa keessee yoo feete kan uffattu amantiin namas miti yoo barbaadde kabajjee yoo feete kan tuffattu yoo tokkummaa barbaadde dhugaadhuma qalbiini amantii kee jabeessinee sodaadhu rabbiini kalaama rabbii diigdee tokkummaan fiddun jiru irreechirree kee miti meetoo badhu yaatiru maqaa oromummaatiin nurraa dhiisaa fakkeessaa nama dhugaa barbaaduu fi ni mul'ata akka addeessaa isa bira waa qabuun rabbiin keenyan jaallatu yoo muslima taatee fi irreechis ilaallatu. Irreechi nan laallatu. amantii bareedaa islaamummaa qabaataa rabbiin tokko dhiisee mukatti salaataa irreeysan dhaqinaa xaaguun huwa nafsuhu xaagu isa waan hin jirre tolchee argamsiisee samiinarra guugee dacheenaaf diriirse gooftaa caamsee roobsu gooftaa halkaniif guyyaa gooftaa jiraachisees dhabamsiisu fayyaa isa akkan deemuuf miilanaaf diriirsee hafuuraan dubbachuu isa naaf mijeesse gooftaa aadam uume abbaa koo jalqabaa kan jiraatu yoomuu rabbii guddaan qaba waan hin jirre fidee mukaaf dhadhaan dibu galata isaa dhiisee akkan taaneen sirbu rabbii muka uume rabbii abbaa bishaanii rabbii abbaa rahmataa rabbii abbaa midhaanii nageenya barbaannaan atuu sattamanii seera jaahilaatiin dhakaatti sagaduu dhiiraaf dhalaan qullaa wal keessa ragaduu lakki an islaamaa rabbiin nan ajaju irreecha amantiidha feetu udaan laaqqadhu dhimma irreechaa irratti antasan owwaadhu dhimma irreechaa irratti antasan owwaadhu. namoota muslimaa irreechi hin laallatan sobaa wal faanaan deemnu dhugaatti baala cirree irreechi muslimaaf yoomiyyuun ta'u hirree oromummaa koo jaallee osoo dhuman kabaju laga bu'ee irreeffachuu amantaan koon ajaju warri oromummaa koo ragaa gootan irreechi nan laallatu yaada keessan sirreessaa tarii kanatti feetu fafakkeessaadhaaf jecha oliif gadi hiruudha ana ammoo kun hin ta'u dhugaa nanaaf jiruudha nama dhugaa dubbatu silaa namni hin jaallatu ammas irra deebi'een jedha ati muslima taanaan irreechis hin laallatu anteessoo irraa siifan ka'a dhugaarraa siif hin ka'u kanaaf adeemsi kiyya nama baay'eef hin ta'u dhugaa walitti himna dhiifnee irra dibaa irreechirree kooti kan jedhu kijiba irreecha amantiidha warra waaqeffataa muslimni deemuuf garuu mee maal waabeffata irreen keenya rabbi mootii samiif ardii isaaf bitamuudha kan nurratti fardi irra janneen darbinu dhugaatti baala cirree irreechi muslimaaf yoomiyyuun ta'u irree fudhachuu fi diduun murtee keeti maleessa an dhugaa jirtu sin dhotsu arras akka kaleessa daandii barbaade filee si'i kan irra goru irreechi muslimaaf shirkiidha arras boru abbaan fedhe na jibbee kan fedhes na jaallatu ati muslima taanaan irreechis hin laallatu.